Tolee hordoftoota warqee akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyo nagaadha. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Tolee gaabboloota koo gaaffiiwwan garaa garaa nagaafattanii jirtu. Gaaffiiwwan keessanis immoo isin deebisa waaqayyo jedhe. Innaa guyyaa har'aa garuu namoonni baay'een kan itti rakkatanii akkamitti ittisuu dandeenya karaa ittisuu akka dandeenyutti yookiin immoo of qusachuu akka dandeenyutti wantoota arriin umurii malee warroota nutti dhufanii akkamitti isaan kana ittisuu dandeenya. Isa umuriidhaan uumamaan dhufannu umurii jechuudha. Uumama waaqayyo waan ta'eef isa kana uumaa gochuu hin dandeenyu. Umuriiwwan malee arriiwwan maaliif dhufu akkamitti dhufu kan jedhuudhaa fi karaawwan torba isaaniin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni tokko dhukkuba gurguddaa jechuudha. Dhukkubni guddaa yeroo nama qabu umurii malee arriin namatti ba'a jechuudha. Tokkoffaarratti dhukkubni guddaan yeroo nama qabu arriin umurii malee namatti dhufa. Inni lammaffaa namoota qoricha baay'inaan fudhatan. Namoonni dhukkubaan erga saaxilamanii booddee qorichawwan garaa garaa ni fudhatu. Qorichiiwwan kun immoo keemikaalota garaa garaa waan qabuudhaaf inni kunis umurii malee arriin akka namatti dhufu ni taasisa jechuudha. Inni sadaffaan immoo nyaata yeroo namoota yeroo baay'ina yaadani namoota yeroo baay'ee yaadanii jechuudha. Namoota yeroo baay'ee yaadaniif aarii baay'isanii isaan kun umurii malee arriin akka baay'atu arriin akka namatti dhufu godhu. Namoota akkamii? Namoota yeroo baay'ee yaadaa fi aarii baay'isan. Yaadaa fi aarii jechuun bu'aan isaa maal akka ta'e barabboloota koo bu'aan aarii baay'isuu fi yaada baay'isuu arriiwwan fuulloo fi akka garajjamamanii qaamnoo fi akka nama dadhabu fi wantoota garaa garaa fi nama saaxilaa jechuudha. Maaltu aarii yookiin immoo yaada garmalee yaaduun jechuudha. Waa gochuu hin dandeenye tokko aarichaaf yaadicha irraanfachuudhaaf gara waaqayyootti siiqanii waaqayyoon kadhachuuf furmaata akka ta'edha jechuudha. Arfaffaarratti rifachuu guddaa jechuun nama fakkeenyaaf rifachuun kun otoo nuti hin eegin isin dhufa. Otoo nuti hin beekin isin dhufa jechuudha. Rifachuun fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti otoo isinii fudhadhee bilbila tokko bilbilee waan hin eegamne tokko yeroo dhageenyu. Akkasumallee immoo sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti baanee du'a namaa dhukkuba namaa yeroo dhageenyu rifachuu guddaa kanaan immoo maaltu namatti dhufa jechuudha. Umurii malee arriin akka namatti bahu na taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu rifachuu guddaa kana waan hundumaatti iyyuu kunillee of eeguu yoo kana bichaaf otoo hin taane dhukkuboota dhiigaaf illee nama saaxiluu danda'a. Dhukkuboota du'aa onneef nama saaxiluu danda'a. Wantoota garaa garaas nama saaxiluu danda'a. Maaltu rifachuu guddisuun jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun otoo nan eegin wantoota namatti dhufu waan ta'eedhaaf isa kana egaa yoo mariifanneerree of tasgabbeessuuni sagalee waaqayyoo keessatti of ilaaluun bareedaadha jechuudha. Inni shanaffaa nyaata madaalawaa nyaachuu dhabu. Nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuuni umurii malee arriin akka namatti bahu, akka namatti baay'atu, qaamni namaa akka dadhabu, qaamni namaa akka lallaafu nama godha jechuudha. Inni wanta baay'eedhaaf nama saaxila. Nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuun jechuudha. Nyaata madaalawaa egaa biyya keenya keessatti nyaanni madaalawaa hin jira. Garuu sa'aatiitti eegnee nyaachuu dhiisuudhaan jechuun uumamaan nuti biqiltoota garaa garaa gaaroo keenya irra ni jira. Iddoo garaa garaa gabaa keessarree argachuu hin dandeenya kan keemikaala hin qabne. Kanaafiyyuu nyaata madaalawaa fakkeenyaaf ijoolleen golormaa jiru sa'aatii qursii keenya, sa'aatii misaa keenya, sa'aatii raatii keenya eegnee nyaachaa jirra moo sa'aatii misaa, sa'aatii qursii, sa'aatii irbaataa otoo hin eegin qarumatti hojii fi akkasumallee immoo sooshaal miidiyaa irratti fidna.
kunillee barbaachisaa waan ta'eef isa kanallee otoo sirreeffannee isiniin jechuun barbaada. Ja'affaarratti antioksaayidii madaalawaa qaama keenya yookiin immoo antioksaayidii yeroo hundumaa nyaachuu antioksaayidii jechuun nyaata gosa tokko propertii yookiin immoo baay'inaan nyaata tokko nyaachuunis qaamni ofii akka garajamuu fi arrii umurii malee namatti ba'u namatti fidaa jechuudha. Egaa ijoolleen baay'ee arrii kanaaf akka dhiphachaa jiru akka dhiphattanii baay'ee keessan iddoo garaagaraa irratti madaatii malee wantoonni amma jennu kun nyaanni madaalawaa hin nyaannu taananii qaama keenya keessa dadhabina qaama keenya keessaa seelota qaama keenya dadhabsiisuudhaan wantoota amma jechaa jirru kanaaf nu saaxiluu ni danda'a jechuudha. Torbaffaarratti shittoo mataa keenyatti dibachuu namoonni tokko jechuun tokko miti baay'inaan mataan keenya akka urgaa'uuf shaarbiin keenya akka urgaa'uu fi shittoon keemikaala qaba. Mataa keenyatti kan rafarrafnu jira. Shittoo warroonni jaallannu keessumaa shittoon arrii umurii malee namatti dhufu akka namatti fiduu barree shittoo yeroo dibannu rifeensa mataa keenyaaf eeggannoo gochuu akka qabnu asumarraan isin yaadachiisuun barbaada yookiin isa kanarraa akka of qusannu jechuudha. Inni 8ffaan inni dhuma hirriba gahaa yeroo eeganii rafuu dhiisuudha. Hirriba gahaa fakkeenyaaf baay'ina hirribaa yookiin immoo xiqqina hirribaa otoo hin taane sa'aatii barsiisata tokko jechuun sa'aatii meeqattidha jechuudha nuti kan rafnu. Sa'aatii meeqattidha immoo kan nuti kaanu. Sa'aatiiwwan fakkeenyaaf galgala warroonni sa'aatii 2tti rafnu yoo jiraanne 2 sanatti qaamni keenya eega waan ta'eef sa'aatii 2 sanatti rafu yeroo ka'uu qabnutti immoo ka'uu. Fakkeenyaaf sa'aatii 2tti rafna yoo ta'e har'a garuu sa'aatii 3tti boorummoo sa'aatii 4 sa'aatii 3 jijjiirra yoo ta'e bakka sammuun keenya reeftii barbaachisu waan hin arganneef kunillee hirribni yeroo malee yookiin immoo hirriba gahaa sa'aatii 6 sa'aatii 5 sa'aatii 7 akka otoo rafnee akka saayinsiitti baay'ee gaariidha. Hirribawwan garuu jeeqama rafuu dhiisuu jechuudha. Hirriba rafuu dhiisuun isa kana bicha otoo hin taane fuulli keenya akka garajamu iji keenya jalli akka gurraacha'u sammuun keenya seelonni keenya irra seeraan akka yaanne waan baay'eef nu saaxila jechuudha. Hojii waa tokkollee irraanfachuu akka baay'isnu jechuudha. Irraanfachuu akka baay'isnu waa keenya waa dhiisnellee akka yaadannee nu taasisa. Inni kuni akkuma aarii baay'isuu keessatti kun yaada baay'isuu keessa faanallee wal qabata jechuudha. Hirribni gahaas immoo sammuun keenya seeraan hojjechuu akka danda'u, isa irraanfachuu akka danda'u, isa qabachuu akka danda'uu fi hirribni nu barbaachisa. Namoonni baay'een hirribni maal akka faayidaan isaa akka ta'e hin beeknu. Yeroo rafuu qabannutti Facebook irratti yeroo rafuu qabnutti wanta garaagaraa hojjenna yoo ta'e jechuun hojiin sa'aatii qaba sirriidha. Sa'aatii itti fixanitti sa'aatii keenyatti fayyadamnee hirriba rafuuni rifeensa mataa arriitti dhufu qofa otoo hin taane dheerina umurii keenyaafillee akkasumallee qaama keenya gogaan qaama keenyaallee miidhaginaan akka turu gochuudha. Sammuun keenya yeroo baay'ee akka yaadu dhukkuboonni garaagaraallee akka nu hin qabneef wanta baay'eef nu fayyada jechuudha. Innaa garuu baay'een keenya hirriba gahaa hin qabnu nyaata yeroo gahaa sirriitti nyaata hin nyaannu yaaduumaa fi yaaddoodha wanta waan hundumtuu wal nuuf qixxaatu nutti fakkaata jechuudha. Boo'ichaan nutti fakkaata garuu miti. Saayinsiinis hin jedha sagalee waaqayyoo warroonni sagalee waaqayyootti amantanis hin jedha jechuudha. Keessumaa sagalee waaqayyoo waan nu yaaddisu waa baay'ee jira, waan nu aarsu waa baay'ee jira, waan abdii nu kutachiisu waa baay'ee jira, waan akka rifannee dhukkuba garaagaraaf saaxilamnu godhu waa baay'ee jira. Isa kana keessatti obsas kan namaa laatu akkasumallee immoo jabinas kan namaa laatu qormaata namatti dhufe sana akka keessa baan kan nama gochuu danda'u sagalee waaqayyo qofa waan ta'eedhaaf gara waaqayyootti siqnee waaqayyo faana yeroo waaqayyootti siqnee waaqayyoon kadhachaa deemnu yaaddoof yaada sana isa nutti dhufe sana waaqayyo nu dagachiisa nuti immoo waaqayyotti maxxanaa hin deemne jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kanaaf kana fakkaatanii yoo goone arriiwwan umurii malee nutti dhufu dhaabuu ni dandeenya. Dhukkuboota nutti dhufu hirriba gahaa rafnee nyaata madaalawaa yoo nyaanne nyaata immoo antioksaayidii kana
yeroo hundumaa nyaata tokko nyaata inni tokko ta'e dheeressan yookiin immoo nyaatawwan qaama namaa furdinaaf saaxilanii nyaatawwan immoo qaama namaa huqqinaaf saaxilanis ni jiru. Isaan kana yeroo hundumaa nyaachuu dhiisuu jechuudha. Nyaata madaalawaa kan akka veejiteebilii yookiin immoo maal jedha kuduraa fi muduraa nyaachuudhaan hin arganna jechuudha. Waan akkasiitiin fayyaa keenya eeguu qabna. Wantootuma argannu wantootuma akkaawuntii keenya irra galu wantootuma maatii keenyaaf ta'uu qofa otoo hin taane karaa lubbuu keenya waaqayyootti siquudhaan waaqayyoo fi iddoo kennuudhaan karaa foon keenya immoo nyaata barbaachisu lafa kanarratti qulqullummaa barbaachisu irriba yerootti barbaachisu gochuudhaan eegumsa ofiif otoo goone bareedaadha. Wantoota immoo keelerii yookiinis immoo arriiwwan kana nuus kan immoo malawwan ammayyaatiin jechuudha. Malawwan ammayyaatiin wantoota dibannee arriiwwan kun akka turanii mul'anneef godhan immoo wantoonni garaagaraa jira. Isaan kana immoo viidiyoo biraadhaan isiniin dhufaa waan na jajjabeessitanii waan viidiyoo koo sheer gootanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha. Hordoftoota koo namallee subscribe like share gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Guddaa galatoomaan isiniin jedha.